Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya baga gara chaanalii Burqaa Teekitti nagaan dhuftan anaa dhufu isiniin jennee isin simannee jirra. Egaa chaanaliin kuni chaanalii kanaan dura miidiyaalee hawaasaa garaa garaa irratti barruudhaan karaa Telegram chaanalii fi karaa akkasumas immoo Facebook pageetiin barnoota teknooloojii dhimmoota teknooloojii wajjin wal qabatan afaan Oromoo afaan saba keenyaatiin hawaasattiin barsiisaa turredha. Har'as immoo qabiyyee keenya bal'ifachuudhaan karaa YouTube ispaanii dhufnee jirra. Egaa YouTube kanarratti barnoota garaa garaa hawaasa keenyaaf haala hubachuudhaaf salphaa ta'een qabannee dhufnee jirra. Kanneen keessaa rakkoolee kompiitaraa fi akkasumas immoo bilbilaa wajjin wal qabatee nu mudatan akkaataa jara kan itti furuu dandeenyu akkasumas immoo karaalee ittiin weebsaayitoota garaa garaa akkaataa kamiin akka uumuu yookiin kalaquu akka dandeenyu siistemoota garaa garaa akkamitti akka diivelooppii gochuu akka dandeenyu bilbiloota keenya harka keenya jiran kana appilikeeshinoota achirratti fayyadamnu moobaayil aappii akkamittiin akka kalaquu akka dandeenyu wanta waliin adeemsa keessa barachaa deemnu ni ta'a. Kana qofa miti online business guyyaa har'a addunyaan gara sanatti fuulaneffatee jira. Dalagaalee hedduun isaanii jechuun hanga danda'amutti online kan hojjetamanudha. So carraaleen online irra jiran maal maalidha? Jara kana irratti immoo haala kamiin qooda fudhachuu dandeenya? Akkamittiin irratti hirmaannee nuti illee galii mataa keenya akkamitti argachuu dandeenya waan jedhu adeemsa keessa waliin wal barsiisaa ni adeemna. Akka walii galaatti immoo rakkoolee kompiitaraa wajjin wal qabatanii nu mudatan akkaataa itti fayyadama keenya kompiitarri maali waan jedhu irraa kaasnee tokkoon waa'ee dhimmoota kanaatii wajjin wal qabatan irratti barumsa ga'aa adeemsa keessa waliif filaachaa ni deemna. Kana qofa miti tireeningii garaa garaa yookiin immoo leenjii garaa garaa illee ni ilaalla. Leenjii nuti ilaallu ispeeshaalii barattoota dhaabbilee olaanoo yookiin immoo yuunivarsiitii sadarkaa yuunivarsiitii irratti barachaa jiraniif PowerPoint irratti akkaataa itti slaayidii yookiin immoo PowerPoint qopheessan irratti akkaataa itti pirezenteeshiniidhaaf of qopheessan irratti dookumenteeshinii akka haala kamiin qopheessuu qabna. Microsoft Word irratti barumsa garaa garaa ni ilaalla. Excel irratti illee dabalataan barumsa nuti akkamittiin akka irratti hojjechuu qabnu irratti barumsa ni ilaalla. Kana qofa miti dabalataan immoo miidiyaalee hawaasaa garaa garaa wayita fayyadamnutti miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Feesbuukii, Telegiraamaa ta'uu danda'a, Tiwiiteraa, Instaagiraam maaliyyuu waan fedhe ta'u haala kamiin fayyadamuu qabna. Wayita miidiyaalee hawaasaa kana fayyadamnu of eeggannoo akkamii taasisuu qabna. Guyyaa har'aa akkaawuntiin namoota hedduu wayita inni jalaa sarbamu yookiin immoo yeroo wayita inni jalaa itti haak godhamu ni jiraachuu danda'a. So haakingii wajjin wal qabsiisnee illee qabxiilee garaa garaa kaasuudhaan barumsa wal ilaalla. Etikaal haakingii waan jedhamutu jira. Sanarratti barumsa bal'aa ta'e waliif ni ilaalla. Subscribe gochuudhaan nu hordofaa isiniin jenna. Galatooma.